Naannoo Beenishaangul Gumuz godinaa Kamashii aanaa Sadaal keessaa sababa rakkoo nageenyaatiin buqqaanii godinaa Wallagga Lixaaf naannoo Beenishaangul Gumuz keessa namoonni qubatanii jiran tokko tokko gargaarsa gahaa argataa hin jiru jechuun komatu. Kana irratti aangawoonni mootummaa deebii kennanii jiru. Hooggan humnoota ittisaa Yuugaandaa duraanii Jeneraal Edwaard Kaatumba Wamala kaleessa konkolaataa waraanaatiin yeroo mana isaaniitii bahanitti haleeltota motorsaayikilii lamaan deemaniin haleellaatti banameen ofii madaawanii mucayyoo isaanii dubraaf shofeera konkolaatichaa dabalatee kaan battalatti du'an. Kanneen biroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Piroodyusariin Tamsaasarraa Faasil Gabayyoo, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigistii Gammeetii oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa. Attamoltan kabajatoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Paartiin Baaldaraas kan mana hidhaa jiranii fi filannoo dhufutti kan isaan kaadhimmatee jiru dorgomtoonni isaas 3 akka galmaa'anii fi manni murtii waliigalaa federaalaa gararraatti dhaddachi oliyyannoo dhaggeeffatu ajaja kenne boodiyannoo kabajee hojiirra oolchu taanaan filannoon akka gaggeeffamne akka ittifamuuf mana murtii waliigalaatti iyyatee jira. Boordiin filannoo gamasaan kaadhimamtoota paartii Baaldaraas kanneen hidhaa keessa jiran galmeessuu kan ilaaleen ajaja manni murtii waliigalaa kenne guutummaatti akka fudhatu ibsee garuu murtii kana hojiirra oolchuuf kan isa rakkisu ta'uu ibsuun walitti qabduun boordii filannoo dhiyaatanii dhimmicha ibsuu akka danda'aniif akka eeyyamamuuf gaafatanii jiru. Paartiin Baaldaraas kan iyyata isaatti dhiyeeffate manni murtii waliigalaa boordiin filannoo ajaja kenname maaliif hojiirra oolchuu akka hin dandeenye bor dhiyaachuun akka ibsu ajaja kennuusaa Tsiyoon Girmaa gabaastee jirti. Magaalaa Maqalee keessatti kan argamu hospitaala riferaalaa Aayidar keessatti sababa hanqina oksiijiniin kan ka'e torbanneen darban 3 keessatti namoonni 22 du'uun ibsamee jira. Hospitaalli kun akka jedhutti sababa hanqina oksiijiniin kan ka'e hojiin silaa gaggeeffaman danqamanii jiru. Medical Director hospitaala riferaalaa Aayidar Dr. Kibroom Gabrasillaas hanqina mudatee kan hojjetamaa akka jiru dubbatan jechuudhaan oduu gabaasaan VOA Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira. Ugaandaa keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne kibxata har'aa yaalii ajjeechaa gaggeessaniin ministeera geejjibaa ka duraan qondaala humnootii waraanaa turan Jeneraal Edwaard Wamala irratti haleellaa isaanii dubbii himaa waraana Ugaandaa beeksisanii jiru. Jeneraalli kun konkolaataa waraanaan intala isaanii waliin deemaa turan. Waraanni biyyattii akka jedhutti jeneraaltichi kan madaa'an yoo ta'u intalli isaanii fi shofeeriin immoo ajjeefamaniiru. Gabaasa Haalimaa Aatmanii namoota dhiyeessa. Hoogganaan humnoota ittisaa Ugaandaa duraanii Jeneraal Edwaard Kaatumba Wamala konkolaataa Land Cruiser waraanaatiin yeroo mana isaaniitii bahanitti haleellota doddoqqee yookaan motor baayiskilii lamaan deemaniin haleelaman akka aangawoonni jedhanitti. Dubbi himaan humna waraanaa biyyattii Birgaader Flaaviyaa Keekwaasoo akkana jechuun wanna ta'e ibsan. Haleeltonni boodaa jechuun taaksii motor baayiskiliitiin deeman konkolaataa isaaniitti dhukaasan. Mucayyoo isaaniif konkolaachisaa dabalatee namoonni keessa turan walumatti du'an. Yoo kanatti yaalii ajjeechaati jedhee sitti himuu hin danda'u. Qorannaan jalqabamee jira. Maal akka ta'e bal'inaan akka nu dhaqqabetti odeeffannoo jiru ni baasnaa jedhan Birgeeder Keekwaasoon. Irra caalaa maqaa Kutumbaa jedhamuun ka baay'ee beekaman jeneraalichi madaawanii hospitaala humna waraanaatiin eegamu keessatti yaalamaa jiru. Siree hospitaalichaarraa dubboota isaanii kabiroo lamatti akkana jechuudhaan dubbatan. Ooleen jira. Birendaa dhabnee jirra. Inni egaa karoora waaqayyooti. Isheen addunyaa kana waan gootomtuu hin jiru. Garuu namoonni hamoon kana godhan. Waaqayyo carraa lammataa naaf kennee jira. Inuman keessa dabraa yaaddayina. Madaa hamaan qabu kan madaa irree kooti. Harka doktorotaa hin jira. Doktoroonni waan danda'ame hunda godhaa jiru jedhan Kutumbaan. Yugaandaa keessatti haleellaan akkasii bara 2015 irraa jalqabee agarraatti 37ffaa geggeessamuu isaati. Jeneraal Kutumbaan bara 2013 irraa jalqabanii hanga bara 2017tti hoogganaa humnoota ittisaa turan. Bara 2001 immoo inspektara jeneraalaa yookaan qorataa muummichaa poolisii ta'anii turan. Amma ministeera hojiif geejjibaa ta'uun yeroo hojii isaanii xumurataa jiran.
dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen paartiilee siyaasaa Israa'el kanneen yaada adda addaa qaban kan yeroo dheeraaf aangoorra turan muummicha ministeeraa biyyattii Benjaamin Netanyaahu aangoorraa kaasuuf mootummaa wal ta'uun ijaaramu dhaabuuf waliigaluuf jecha roobii har'aa guyyaa guutuu wal ga'anii jiran. Yaaliin kun paartii Yesh At jedhamuuf hoogganaa ta'an Yaa'ir Laapidiin kan hoogganamu ta'uun ibsamee jira. Pireezidaanti Ruuven Riviliin Laapid paartiilee wal ta'an akka walitti fidan carraa kenneef. Kunis nama maree biyyattii keessatti barcuma 120 keessaa harka caalaa qabachuuf yoo ta'u, kunis Netanyaahuun baatee eebila darbe kana gochuu dhaban dilbata darbe paartiin cichitootaa akka ta'e Yaaminaa jedhamuu fi kan paarticha hoogganan Naaftaalii Banat gamtaa kanatti akka dabalamuu malan ega beeksisan booda Laapid haamileen isaanii jabaatee jedhameera. Yaadi waliigaltee dhiyaate Banat waggoota isaan jalqabaa laman muummicha ministeeraa ta'uun akka hojjetan yoo ta'u, Laapid immoo sana booda aangoo kana dabaree fudhatu. Israa'el waggaa lamaaf jeeqama siyaasaa keessa kan turte yoo ta'u, isuma keessatti yeroo 4 filannoo gaggeessite. Erga filannoo lama bara 2019 gaggeessite booda Netanyaahuun mootummaa waltaatotaa dhaabuu kan hin dandeenye yoo ta'u, garuu hanga mootummaan dhaabbatutti yeroof akka muummicha ministeeraatti hojjetaa jiran. Waggaa tokko dura mormituu isaanii Beenii Gaants waliin mootummaa waltaatotaa ijaaranii kan turan yoo ta'u, garuu baatii muddee darbe paarlaamaan bajata raggaasisuu ennaa didu addaan faca'an. Laapid hanga roobii har'aatti waltaatota gurmeessuu akka xumuraniif beellamni qabame hin milkaa'u taanaan paarlaamaan nama filee mootummaa hundeessuu yaaluu danda'a. Kunis hin milkaa'u taanaan Israa'el filannoo kabiraa gaggeessuu qabdi. Umriin isaanii 71 kan ta'e Netanyaahuun baroota 1990moota keessa waggaa 3 akkasumas erga bara 2009 kaasee muummicha ministeeraa ta'uudhaan waajjira qabatanii jiru. Aangoonni kutaa Awustiraaliyaa gama kibbaa taate Viktooriyaa keessaa magaalaa Melbourne keessatti uggurri sochii weerara vaayirasii kooronaaf labsamee ture torban tokkoof dheeressee jira. Uggurri kun jalqaba torban darbee guutummaatti kutaa Viktooriyaa keessatti hojiirra kan oole yoo ta'u, kunis aangoonni eegumsa fayyaa gosa vaayirasii kooroonaa bifa jijjiirratee fi ariitiin daddarbu kutaa sana keessatti ega arganii booda. Weerarri ammaa kun nama biyya biraarraa imalarra ture tokko vaayirasii kooroonaa bifa jijjiirrate ka jalqaba Hindii keessatti argameen qabamuusaa beekamee hoteela qabate keessaa akka hin baane yeroo uggurametti ture. Aangoonni fayyaa roobii har'aa namoota naannoo kan haaraa dhukkuba COVID-19 qabaman 6 jiraachuu isaanii kan ibsan yoo ta'u, kunis lakkoofsa namoota vaayirasii kooroonaan qabamanii 60 ga'ee jira. Kutaa Viktooriyaa fi bakka muummicha ministeeraa bu'uun kan hojjetan James Merlino akka jedhanitti weerara kana callisanii ilaaluun akka faca'ee to'annaan ala ta'uu godha jechuudhaan oduu gabaasotaaf magaalaa Melbourne keessatti ibsan. Dafnee hin to'annu taanaan namoonni ni du'uu jedhan. Jiraattonni magaalaa Melbourne kanneen miliyoona 5 ta'an hanga waxabajjii 10tti uggura jabaa jala turu. Weerarri vaayirasii kooroonaa eega jalqabee as magaalaa Melbourneef kutaa Viktooriyaa uggurri yeroo kaa'amu inni haaraan kun isa arfaffaa ta'uun ibsameera. Xayyaaronni waraanaa kan Chaayinaa 16 gara jalqaba torban kanaatti samii biyya kootii seenan kan jettu Maaleeshiyaan kanaafis mormii sirnawaa Chaayinaa irratti kan dhiyeessuuf jirtu ta'u ministiriin dantaa alaa biyyattii beeksisanii jiru. Handaara galaanaa Saarawaak kan odola Boreenoo irraa kiiloomeetira 111 fagaatuuf Chaayinaa kibba keessa jirtu sana samii irratti raadaariin kan arge xayyaaronni waraanaa Chaayinaa humni qilleensaa kan Maaleeshiyaa jeettii waraanaa kan ofii kaasuudhaan akka isaan gidduu seenan godhee jira. Kun ta'uun jedha ministiriin dantaa alaa Maaleeshiyaa abbaa biyyummaa biyyattii akkasumas balalii gaggeeffamu irratti sodaa uumeera. Ejjennaa Maaleeshiyaa qabdu ifa yoo ta'u, kunis biyya kamiyyuu waliin hariiroo dippiloomaasii kan hiriyyummaa qabaachuu jechuun abbaa biyyummaa keenya cabsuu miti jedhan ministiriin dantaa alaa Maaleeshiyaa Hishaamuddin Hussein ibsa baasaniin. Embasiin Chaayinaa himata Maaleeshiyaa kan haale yoo ta'u, xayyaaronni sun shaakala balalii kan baratamaa ta'e gaggeessaa turan, kunis seera addunyaa akka gaariitti kabajuun ture jedheera.
Chaayinaan guutummaa galaana Chaayinaa kibbaa irratti mirga abbaa biyyummaa qaba jechuun falmuun ishee ni yaadatama. Iraan doonii waraanaa qabdu guddicha kan humna galaanaa eega biddi qabatee booda galoo galaana Osmaan keessatti dhidhimuusaa sabaa himaan mootummaa kan biyyattii gabaasanii jiru. Gabaasni bahe akka jedhutti dooniin Kaharg jedhamu gargaarsaaf jecha gara qarqara buufata doonii Jaask jedhamu deemte hojjetoonni doonii dhidhimtee keessa turan hundi nagaan ba'anii jiran. Dooniin Kaharg jedhamtu kun dooniiwwan lakkoofsaan xiqqaa ta'an kan Iraan qabdu kan galaana irratti gargaartu ta'uun ibsamee jira. Ibiddi kun attamitti doonii sana akka qabate wanni dubbatame hin jiru. Bara darbee dooniin humna galaanaa Iraan shaakala Jaask cinatti gaggeeffame irratti dogoggoraan doonii biraa misaa'ilaan haleeleen miseensonni humna galaanaa 19 ajjeefamanii kanneen 15 ta'an immoo madaa'uun ni yaadatama. Bara 2018 dooniin Iraan galaana Kaasliyaan keessatti ededa galaanni cabsee akka hin baaneef ijaarame rukutuun miseensota humna galaanaa 2 ajjeefamanii turan. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Benishaangul Gumuz godina Kamashii aanaa Sadaal keessaa namoonni sababa rakkoo nageenyaatiin buqqa'anii godina Wallagga Lixaaf naannoo Benishaangul Gumuz keessa qubatanii jiran tokko gargaarsi gahaa ta'e nuuf kennamaa hin jiru jechuun komatan. Komishinarri Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa Benishaangul Gumuz obbo Taarriqeen Taasisaa immoo buqqaatotaaf gargaarsi kennamaa jira komiin kun sirrii miti jechuun deebii kennan. Haala nageenyaa aanaa Sadaal fooyyessuudhaan namoonni achirraa buqqa'an akka deebi'an hojjetaa jirrallee jedhan. Gama biraatiin Komishinarri Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa Oromiyaa obbo Baadir Abdaa baqattoonni akka gargaarsa argatan hoogganoota godinaa Wallaggaa Lixaa wajjin waliif gallee jira jechuun dubbatanii jiru. Naakor Malkaa Amborraa dabalata qaba. Namni maqaan isaanii luba Addisuu Abbaat akka jedhaman dubbatanii fi bilbilaan dubbisne ji'a tokko dura naannoo Benishaangul Gumuz godina Kaamaashii aanaa Seedaal keessaa haleellaa hidhattootaan nurratti taasifame jedhan baqachuudhaan gara magaalaa Asoosaa akka dhaqan dubbatu. Yeroo ammaa kanas mana amantaa Ortodoksii keessa akka jiran dubbachuudhaan deeggarsi akka taasifamuuf qaamolee dhimmi ilaallatu hundumaatti beeksisaa turre jedhan. Rakkoo nageenyaa Seedaalitti nurra ga'een kanneen lubbuun hafne kallattii garaagaraatiin Asoosa dhaqne. Dhaabbilee garaagaraatti siyyannee jirra. Akka gargaarsa nuuf godhanii fi deebisanii nu dhaaban nutti himan. Guyyaa 3 booda garuu baambasii dhaqaatii bakka qubattootni itti qubachiifaman ta'aa gargaarsas achumatti isiniif goonaa jedhan. Namootni garas dhaqan jiru. Hojjettooti mootummaaf namoonni akka koo rakkoo fayyaa qaban ammoo Asoosa jiraatu. Ani amma sababa rakkoo fayyaa qabuuf yeroo ammaa mana amantaa Ortodoksii kutaa lallabaa Asoosaati. Waan danda'aniin hundaa kan na gargaaraa jiran kana booda garuu maal akkan godhu hin beeku jedhan. Haaluma wal fakkaatuun aanaa Seedaal keessaa hidhattootaan buqqifamuun godina Wallagga Lixaa aanaa Mana Sibuu magaalaa Mandii keessa maatii isaanii waliin fira biratti baqatanii akka jiraatan kan dubbatan namni obbo Maatii Mulaatuu akka jedhama dubbatan gargaarsi midhaanii isaaniif taasifamaa jiraatullee bakka bultiif nyaata daa'immanii irratti rakkoon jiraa jedhu. Aluma gadi ma gurguratee waan qabu galagashina jiraata sakana isa bukkee dhufe sila yoo harka duwwaa ba'ee as ga'ee baay'een nama rakkataa ture amma kana kiiloo 15 kana kennaa jiru maal akka jedhan beeku. Kan biraa maalis ni godhan? Wanti biraan jiru waan tokko amma akkoo uummatii achi ba'e waan marreeruun ba'e namni shemma kana midhaan gogaa kanatti kennanii maal jedhamee namni achi as ba'ee kanaa jedhamaa jiru. Eessa immoo jiraataa jirtu? Maal keessa jiraataa jirtu? Inni xiqqeenyinatti jiraatu sirma xiqqeenyinatti nama watti goree maal jedhee jiraata warri mana kiraa fudhachuu danda'an mana kiraa fudhatanii jiru. Baay'inni buqqee lagaa iddoo garaagaraatti buqqee jira. Asuusaa irratti jiru, Baambasii irratti jiru, asirratti jiru. Iddoo sadanuu jiru waan ta'eef amma achirra jirus amma Baambasii irra jirus hin beeku. Maal namni tokko marga dhalateeti kan inni ittiin jiraatu nyaachuu fi saamunaa bitachuu fi warri ijoollee bisimmoo qabanii waanuma aannanii bituu fi kan harma hodhan amma giddamma aannan bukkeetti hin barbaadu nyaata garaagaraa bukkeetti hin barbaadu akka falleessa beengadaatti waan ijoollee barbaadu namni dhiyeessuu fi danda'u jiru yoo danda'e namni amma biddeenuma nyaatee jiraachuu duwwaa malee akka falleessa beengadaatti amma sirbootiin garaagaraa warga iddoo irra jiranitti yemmuu amma kaleessa magaalaa Asuusaatti amma malkataa bashannanaa turre amma federaalaatti iyyata garaagaraa jechaa turre namni kanaa jedhee achi as deemu uummata kanaa irra
Sharaa kennanii sharaan kamillee lafuma buufatee akka rafuufi kennuu fi wayyaa marra jiru hin bahin inni nama wayyaa fayyadamu jiru wayyaa marra jiru hin bahin sakana namni yakana jedhee deebiidhaan deebisan. Buqqaatota kanneen keessaa waan barbaadan yeroo ibsanis akkas jedhu. Namoota rakkina fayyaa qaban akka koo akkasumas namoota rakkoo garaagaraa qabaniif mootummaan dhimma kana sirriitti ilaalee deeggaruu qaba. Gara fuulduraatti ammoo yoo bakka sanatti deebisuudhaaf yaada qabaatan qorannoo geggeessuun naannicha tasgabbeessuun namoota deebisuu qabu. Qabeenya manceef ammoo beenyaan osoo kanfalamee gaariidha jedheen yaada koo dhiyeessaa jedhan. Komishinarri Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqany Taasisaa komiin kun bakka buqqaatotni qubachiifamanii jiran irraa kan dhufe miti jedhu. Buqqaatotaaf garuu deeggarsa taasisaa jirraa jechuun dubbatanii jiru obbo Taarraqany. Buqqaanii nu bira dhufanii akka nu bira dhufaniin asitti iyyatanii magaalaa Asoosaa keessa uummannis baay'ee waan tureef bishaanni iddoon qubatanis bal'aa waan hin jirreef iddoo baambasii jedhamutti geejjibaan majaachaan ergineefi achitti haala xuruutiin deeggaramaa jiru. Ergi ji'a tokko gargaarree booddee mootummaan federaalaas waan barbaachisu ergeeraa fi namoota meeqa ta'u jarri kun? Namoonni kun iddoo baay'eetii dhufanii Oromiyaa Gullisoo Baabboo Gambeel iddoo jedhamu gara nama 1,064 nu bira jira. Gara nama 2,700 olii kan ta'an immoo Seedaaliiti kan isaan dhufanii. Walumatti nama 3,782 kan ta'anidha kan nu bira jiran. Baambasii jechuudha. Akka mootummaatti midhaan kennamaafiira. Amma isaarraa ji'a lammaffaa firamaafiira. Akka inni jiruuttis UNHCR fi Action for Need kan jedhamu isaan wajjin wal gargaarree waan akka nyaata kan hin taane jechuudha. NFI jennanui isa kana distribuute gooneerraa fi warra akka Qayi Masqalii warri biraas achuma dhaqanii gargaaraa jiru. Qorichas xeenaa biiroon kan killilii fi waradaan walii galee tolaan kan isaanii akkamamaa jiranii. Dunkaan hojjetameeraa fi achitti gargaarsi uummanni naannaa sanaa bichaan gara si'a lamaati kan isaanii gargaarsa gurguddaa godhanii ayyaanota waggaa laalchisanii qotiyoo bitanii kennuufiitiin. Kanaaf uummanni achi jiran nu galateeffachaa jiru, mootummaa galateeffachaa jiru, uummata galateeffachaa jiru. Hojjetaan mootummootaa 541 kan ta'an Asoosaa irratti amma miindaan isaanii kaffalamuufitti gargaarsa gooneerraa fi nuyi mana sibuu turree iddoo garaagaraa turreedhanii akka nama 400 kan ta'an immoo ergasii dhufanii ammas gargaarsa laanneerraa fi. Aanaa Seedaal keessaa kanneen buqqifaman dabalatee namoota 300 caalanii fi gargaarsi isaan barbaachisuuf gargaarsa gochaa jirraa kan jedhan komishinarichi godina Kaamaashii aanaa Baloo Jagamfoof kanneen biroo irraa kanneen buqqa'aniifis mootummaa federaalaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu kanneen biroo wajjin ta'uudhaan gargaarsa gochaa fi jirraa jedhan. Gama biraatiin Komishinarri Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa Oromiyaa Abaadir Abdaa komii buqqaatotni kaasan ilaalchisee akkas jechuun deebisanii jiru. Buqqaanii gara keenyatti dhufanii sababa dhufanii haala isaanii itti qubachuu danda'an kaampiin isaanii godhamee iddoon keenya addaa isaanii godhamee isaan qubatan jiru. Yaa uummatuma keessa qubatanii fakkeenya akka aanaa Gudayyaa Biilaa keessa sabalammoota irratti waan xiyyeeffate waan ta'eef irratti immoo namoota sana gara iddoo isaaniitti deebi'anitti gargaarsi isaan barbaachisu bakka ba'ee dhiyaatee gargaarsi taasifamee jira. Kan amma bifa haarawaan naannoo Beenishaangul Gumuz irraa dhufaa jiranis jiru. Isaan namni kun amma aanaa Haroo Limmuu, Wabantuu, Ayyaana keessa qubatanii. Isaan namni kanaafis waan jiru adda baasaatii gaafiin akka dhiyaatu. Madda Koreen godina Wallagga Bahaa walgahii murteessee akka gara keenyatti erga kan dabareessu jira. Isaanis kana raawwachuutti jiru. Godina Wallaggaa lixaa'oo waan quba qabdan qabdu. Naannoo Beenishaangul Gumuz kan gara Wallagga Bahaa dhiyaatu qofa osoo hin taane kan gara Wallagga lixaatis ittiin sababa sababii naannoo san keessatti socho'aa turaniin walitti bu'iitii gosaa fi gosa gidduutti taasifameen uummanni naannoo sanaa buqqa'ee gara keenyatti deebi'ee jira. Isaan kanaafis midhaan akka qulqullinsiitti godina irra jirus isaaniifis akka kennan godhameera. Ammas bifa haarawaan namoonni iddoo tokko qubatanii gargaarsa isaan hin barbaachise jedhamee yaadame akkuma Wallagga Bahaa san kan Wallagga lixaatis sagaafiin akka dhiyaatu godhameera. Warra godinaa waliin dubbannee ammaaf waan harkaa qaban isaan akka isaaniif laachuu danda'an. Kan isaanii ol ta'e ammoo gaafiin akka dhiyaatu waliigalleetti kan deemamaa jiru. Hooggantootni naannolee lamaanii haala ittiin buqqaatota gara qe'ee isaaniitti deebisanii fi deebisanii dhaabuu irratti hojjetaa jirraa jedhan.
baatii tokko dura qaamolee mootummaan hidhattoota sosochii bilisummaa uummata Beenishaangul mootummaan beenan jedhanii of waamu jedhuun aanaa Seedaal keessatti namootni meeshaa waraanaa hin hidhatin hedduun yommuu ajjeefaman humnoota nagaa eegumsaa mootummaa fi qabeenyarras miidhaan ga'uu gabaafamee ture. Lammiileen hedduus aanaa kana keessaa buqqifamuun isaanii gabaafamee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Dubbii himaan ministirii dhimma alaa Masrii muummichi ministeeraa Itoophiyaa waggaa dhufu keessa hidhaawwan sadarkaa xixiqqaadhaa haga giddugalaa ga'an 100 ijaaruudhaaf karoorfannee jirra jechuu isaanii ilaalchisee mormii dhageessisanii jiru. Kan Itoophiyaan daangaa ishee keessatti ijaarte hidha laga Abbayyaa guddichatti bishaan guutuu irratti yeroo wal dhibdeen biyyoota lamaan gidduu furmaatan argatiin jirutti kun immoo dhaga'ame. Gabaasaa Edward Yeraaniyaan Kaayiroo irraa erge Bafiqaaduutu dhiyeessa. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed bara dhufu keessa lagawwan biyyattii irratti hidhaawwan xixiqqoodhaa fi walakkeessaa 100 ta'anu hin ijaarraa jedhaniiru jechamuun isaa hangawoota Misrii aarseera. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Misrii Ahmad Hafeez miidiyaa biyya isaanii irratti ibsa kennaniin yaada muummicha ministeeraa Itoophiyaa qeeqaniiru. Akka Hafeez jedhanitti ittuu dhimmi hidhii laga Abbayyaa Misrii fi Sudaaniin tuttuqaa jiru. Karoorri inni ammaa mallattoo yaada Itoophiyaa naga dhabeessaadha. Itoophiyaan karoorri akkanaa badiinsa uumuu isaatiin duratti ollaattan ishee wajjiniin walqindeessuu qabdii jedhane Ahmad Hafeez. Pirezidaantiin Misir Abdul Fattah al-Siisii torban darbe yommuu Jibuutii daawwatanu ibsa kennan keessatti akkaataa bishaan kuusuu hidhichaa irratti waldhabiinsa jiruu fi karaa dippiloomaasiitiin fala barbaachuuf haala marii taasisuu irratti akka abdii qabanu ibsaniiru. واستعرضت كذلك المستجدات الخاصة بقضية سد النهضة هو الملف الذي يمس المصالح الحيوية للمنطقة waa'ee hidhii guddicha Abbayyaa isa fedhii biyyoota naannoo tuqurratti haasaa gochuu isaanii himan Alsiisiin akkasumas waa'ee fedhii akkaataa guuticha bishaanichaa ilaalchisee waliigaltee haqa qabeessaa fi madaalawaa ta'e amma danda'ametti hojiirra oolchuun akka barbaachisu dubbatan. Misir fedhii isheetiif jettee yaalii garee kamiiyyuu diduudhaan dhiibbaan isheen gootu akka fedhiidhaa fi mirga biyyoota dhimmi bishaanichaa ilaallatuun walgituu akka qabus dubbataniiru Alsiisiin. Beekaan siyaasa hawaasaa Misiri Saayid Saadiq jedhamanu akka VOA'tti manitti dubbiin Itoophiyaan adoolessa dhufu keessa marsaa lammaffaadhaa fi bishaan guutuuf deemtu uummata Misiri aarii keessa galcheeraa jedhu. Public opinion is very angry and is pushing the government to react to the provocation. Aariin guddaan yaada uummataa keessa jiru haasaa namootan siyaasaa fi miidiyaan Itoophiyaa sabaa fi mootummaa Misir tuttuqu irratti mootummaan deebii kennuu qabaa kan jedhudha jedhane Saayid Saadiq. Mormitoonni mootummaa Misir warri biyya alaa jiran akkaataan mootummaan rakkinicha qabaa jiru sirrii miti jechuudhaan mormiidhaa fi waamicha gochaa akka jiran caqasu Saayid Saadiq. Akka Saadiq dabalanii jedhanutti hangawoonni mootummaa Misir jaarmiyaalee aangoo qabeessa ta'an kana akka gamtaa Awurooppaa, Yuunaayitid Isteetsii fi gamtaa Afrikaatti dhimma ba'uudhaan falli karaa dippiloomaasii akka argamu irratti waan gochuu qabanu hin goone. Yuunivarsiitii dhimma ittisa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi Waashingtan DC keessatti argamu keessatti Piroofeesara kan ta'an Paawul Suleevaan immoo akka VOA'tti manitti ijaarsi hidha laga Abbayyaa mataansaa aarii uumaa jira. Hidhiiwwan biraa 100 ijaaruu jechuun immoo kaka'umsa guddaa uumuudhaan lola kaasuu malaa jedhaniiru. Itti fufuudhaanis Misir deebii kennuu qabdi. Wanti Itoophiyaan gochaa jirtu faallaa nagaa isheen barbaadduuti. Wanti kun gara waraanaatti dhufa taanaan hundi isaanii kufaatii guddaa kufu. Waliigalteen haqa qabeessa ta'e barbaachisaadha. Garuu haalli jiru karaa faallaa waan deemaa jiru fakkaata jedhani Piroofeesar Paawul Suliivaan. Waraanni biyya Misiri lolaaf qophaa'aa ta'uu isaa mirkaneessuudhaaf dhiyeenya kana Sudaaniin dabalatee biyyoottan ollaa wajjiniin shaakala waraanaa taasisaa ture. Dhimma kana ilaalchisee kallattiidhaan mootummaa Itoophiyaa irraa yookiin waajjira muummicha ministeeraa irraa deebiin kenname amma ammaatti hin jiru. Haa ta'u malee dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Diinaa Muftii haala yeroo irratti ibsa gaazexeessootaaf kennan irratti gaaffiin kun ka'ee akka deebii kennan maddi oduu Faanaa Birookaastingii gabaaseera.
Haasaa muummichi ministeeraa ijaarsa hidhaawwan 100 ilaalchisee godhaniin wal qabatee gaazexeessootarraa gaaffii dhiyaateef deebii ambaasaadder Diinaa Muftii kennanii caqasuudhaan akka gabaasni Faanaa Biroodkaasting jedhetti amma dantaa biyya biraa hin tuqnetti Itoophiyaan lagaawwan ta'e irratti waan barbaadde ijaaruudhaaf mirga qabdi jedhaniiru. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Yeroo itti tokkummaa mootummootaa hundeeffame caalaa yeroo ammayyaa kana keessatti yeroon nageenyaa yookaan badhaadhinni itti labsame hin argamne. Walitti bu'iinsa biyyoota niwukilaar hidhatanii gidduu jiru ittisnee jirra. Namoonni miliyoonaan lakkaa'aman hiyyummaa keessa akka ba'an gargaarreerra. Mirgi namaa isa yeroo kamiinuu caalaa akka fooyya'u gooneerra jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antooni Bilinkan eebla 7 walgahii gola nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaaf ibsaniiru. Sababiin isaas waraansa addunyaa lammaffaa booddee hawaasaaleen biyyootaa yaada dullacha kan wal dorgommiin gara walitti bu'iinsaatti geessa sabni inni tokko guddachuun isa kaaniif kufaatii ta'a tilmaama jedhurraa deebi'anii jiran. Kanaaf fixiinsa waraansa addunyaa booda deeggarsa tokkummaa mootummootaa haaraa hundeeffameen biyyoonni daandii addaa filachuudhaan tokkoomuu filatanii jedhan ministirichi dhimma alaa Bilinkan. Qajeelfamoota walitti bu'iinsa ittisuu fi dararaa dhala namaa gad xiqqeessuu mirgawwan namaaf beekannaa kennuuf kabajuu nama mara fayyadamaa gochuu irratti fuuleffate gad dhaabuudhaaf walitti fufee mariin akka geggeessamu jajjabeessan qopheessine. Garuu milkaa'inni argameen beekamneef cimaa ta'e jiraatus dabalaa ka dhufe miira sabummaa hacuuccaa walitti bu'iinsa biyyoota gidduu haleellaaleen ajaja qajeelfamaa jiruun ala bilbiluun hammaataa adeeme. Rakkoo addunyaa gara fuula duraa jiru furuu yoo barbaanne walta'iinsi hunda hirmaachise qofti mala tokkicha miti dirqiitti barbaachisaadha jedhan ministirichi Bilinkan. The COVID-19 pandemic has changed life as we know it across the planet. With millions of deaths. Weerarri COVID-19 jireenya addunyaa kanaa jijjiire. Miliyoonaan kanneen lakkaa'aman dhumanii dinagdee, fayyummaa, barnootaaf guddina dinagdee irratti dhiibbaa hamaa dhaqqabsiisee jira. Jijjiiramni qilleensaas yaaddoo hamaa akka biraadha. Yoo gaazii summaa qilleensarra gadhiisamu hin xiqqeessinu ta'e daafoonsa hamaa ta'uuf jira. Walta'iinsi rakkoo addunyaa guddichaa hiikuuf ammayyuu mala keenya sagaariidha jedhan. Rakkoolee walxaxaa akkasii furuuf sirna hunda hirmaachise kan nuti hundeessineef carraan biyyoota naannoo addunyaa walidhee waan jiruuf akkasumas biyyi tokkittiin qofaa hagam cimaayyuu yoo ta'e rakkoo addunyaa kanaa furuuf waan hin dandeenyeefi